daa'imni koo Helwaanaan yeroo baay'ee gurranaa kuchisiisii itti na horsiisee jechuu na kadhatti jechuudhaan inshallah hadha deemeen kan horsiisuuf ta'a. Bismillah waan isiin taatellee walumaan kan ilaallu ta'a. Akkasuma yeroo daa'ima fuudhanii gadi ba'anu dirqama jechuudha zikriitti qara'uuni. Maaliif jennaan ijji namaa muka jiidhaa goskaa jedhama keessatti biyya keenya maashaallah hin jiru akkanumaan daa'ima akkasitti deemtu ilaalanii itti gammadanii dhiisuudha maashaallah wayii hin jiru. Kanaaf daa'ima yeroo gadi fuunee baanu dirqama zikriitti qara'uu amna jechuudha. Akkasumatu nama danda'ame ganamas galgalas yeroo hunda ofiifisigaa daa'imaaf zikriin bareedaadha garuu maal fayyada nafsiyyaaf seexanni namatti hin dhiistu. Amrii kulli rabbiin nuuf laaffisu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kooti dhiifama salaamtaan daganne. Egaa namoonni kanaan dura mee zikrii akkamii itti jettanaan jettan inshallah dhumarra kan isinitti himu ta'a. Dirqama jechuudha zikriin dirqama wallahi dirqama. Bismillah ijoollee baay'eetu ijji namaa hanga nama ajjeesuu gahaa. Garuu zikrii kanatti qaraanii shakkii of keessaa balleessinaanii waa tokkoyyuu jechuudha. Ituma zikrii kanatti jedhaniyyuu bakka shakkii immoo of keessaa balleessuun dirqama. Annaa yeroo tokko manni komentii jalattis keessaanis yaada tokkoniin naqaqqabaa daa'ima kee maaliif miidiyaarra baastaa maalii waan akkasii jedhama yaada akkasii. Annaa yaa an zikrii viidiyoorras yeroon godhuu fuudhees yeroon ba'u zikriin itti jedha gatii ta'ennaan hin shakkuu. Garuu yeroo namni yaada baay'ee waa baay'ee namaan jedhu shakkii namatti namaa. Kanaaf inshallah an zikrii yeroon fuudhee ba'us yeroon viidiyoo maal jedhusi zikriin itti qaraa gatii ta'e jennaan inshallah giidoo rabbiitiin sababa naaf ta'ee waa tokko na jalaan taatu jedhee nabdadhaa. Shakkii silleef keessa naquun barbaadu. Akkasii kunoo deemaa jirra hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaa laayikii godhaa yoo haalli naa mijaa inshallah karaas wanta tokko kan isinitti agarsiisu ta'a. As biratti ajaja namni wayii mafarrashaa kana barbaade mucaan didurraa dhufee eegaa jiraachuu. Ilwaana eessa deemaarta? Eessa deemaarta? Natti mikaa? Qoy eessa deemaarta? Gurra kutachuu deematta? Mee iddoo kam? Achi moo? Achi noo kutattee kaatee maal godhatta? Warqee kaattaa? Si dhukkubaa? Si dhukkubaa yeroo kutattu? Dhukkubuu? Hin sodaattuu? Akkuma dhageessan egaa maashaallah gurra kutachuun deemaraa. Wachumaan warqii kaadhaa mushurraan ta'aa jetti jechuudha maashaallah waa baay'ee jetti turte adda kaameraan gatii jiruuf haasawuu yeellaatee of baraa jirti gaasiinis maashaallah rabbiin naaf guddisuu du'aayinaa godhaa fi irra hedduun keessan maashaallah baay'ee tokko jaallattaniini meerree Helwaanaa yaannee fa'i jettanii keessaan na dubbistu. As biratti siistarii waliin deemaarra jechuudha. Ajaja namaa wahii mafarrashaa qabnee jiru kana namni barbaade achumaan itti geessee fi achumaan egaa gurra Helwaanaa horsiisaaf jechuudha. Akkuma argitan kunoo geenyee jirra bakka gurra uramu jechuudha. Geenyee jirra mana warqii zimbiloodha kuni manuma warqii xiqqoo wayii itti gorree. Haala kanaan egaa baay'ee tokko gammadaa jirti. Bismillah dhumarra garuu waan isiin taate yaa Allah malikaa. Innaa namoonni gatii warqii na gaafattan illee inshallah guyyaa tokko viidiyoo kanan irraa isiniif hojjedhu ta'a. Inshallah warqii biyya keessaa warqii biyya alaa meeqa giraamni akkasuma immoo biyya alaa asii bitachuu wayya achi bitachuu wayya kanneen jettanii fi inshallah viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu taana. Biratti gaawaa tokko quban qabdu siin na dhukkubaa na dhiisaa maalii waa tokko yoonti quba qabdu hin jiru gammadaa jirti.
እና ሜጋ እንላለ ወልማኒ ከንላለ ታ እስቲ እኛው እናርገው ወርቅ ለታራ በቃ አለቀሽ ጎበዝ ቢራሲን ይብሳለኝ በቃ አንበሳ እኮ ነህ ያንቺ ሰላም አፍተን ስለሚሆን ሜራሺ ጆኛሽ ጎበዝ ማፈኛ በእጅ ነው እሺ ኪዳን ነው እሺ የሚታይ ጎበዝ ልጅ ወርቅሽን አድርገሽ አንቺና አንተፋሙች እንደዚህ ማስከስፋት ትበል እንደ ደሃ ልጅ ላይ ቃል ወጻለት ልጅ እኮ በጣም ዳይለም ልጅ ነው ማለት አንዳንዶቹ ነው በጣም ያናና ወደዚህ ነው Egaa akkuma argitan kana fakkaata urattee jirti bismillah baay'ee tokkonne jechuudha yeroo inni takka godhamu utuu hin assabiin utuu sin assabiin sisteriin illee adaadaanis illee baay'ee tokko naatee bismillah akkasii tokkon diddiinsi araayyuu waa tokkon jenne tokkonichas akkuma ta'etti boohaa urattee jirti alhamdulillah egaa rabbiin hin madeessinii yeroo tokko hin dalgisamtee reekaruu kan guyyaa dalgisaaree anin barree isa ergasii wayisi sibiila maal jedhama gurortuudhaan uramu sun hin dalgisaa agaruu isa kanan beekne inshallah infekshinii rabbiin humsisin egaa jedheen abdadhaa erga urattee kaatee sa'aatii tokko oliif na baqatte jechuudha natti dhufu. Mama gurra urattee? Meme warqii kee agarsiisa mama bareedduudha haba'u nalaali meme sitti baasu warqii hataa'u bareedduudha jaallattee ወደርንም ጠላንም እቺ ዱንያ ማለቁ አይቀር ሰዎች ቢያፈቅሯትም ባያፈቅሯትም ቁል መታ ዱንያ ቀሊል ነው ያለ አላህ የዚህች ቅርቢቷ ትንሽ ናት ነው ያለው አላህ ደግሞ መስጊድ ገብቶ ዱዓ የሚያደርግል ልጅ ተተሜድ ማለት እኮ መሽሞት ካንተ ስንት አባቶች ሞቱ ስንት እናቶች ሞቱ 150 120 ሚሊዮን ብር ጥሎ ይደዋሉ አንድ ሰው በሰደቃ እንኳን ያስታውሳቸውም አንድ ኢላ መን ረሂመ ረቢ አላህ ያዘለላቸውማ ያባታቸውን ወርስ ሳይሆን አረ ለእኔ ያረግለታለሁ ለአባቴ የሚል ደግሞ ጀግኖች አሉ ሁሉም መጥፎ አይባልም ሁሉም ጥሩ አይባልም ብዙ ግን ምናየው ቶሎ ይወርሳል አባቱ ያልነዳው መኪና ሲነዳ ነው የምታየው ወዲያው ካልኩሌት ነው የሚደረገው ስለራሱ እንጂ ስለዛ አባቱ ስለዛ እናቱ አይደለም ኸይረኞችስ በእናታቸው ስም አምፖል ያስገባሉ አንድ ቁርአን ገዝተው ያስገባሉ በእናታቸው ስም መስጊድ ምንጣፍ ያስነጥፋሉ በእናቴ ስም ሙአዚኑን ይጃሉ ይላሉ በእናቴ ስም ኢማሙን ይጃለው በእናቴ ስም መስጊድ የሚخدመውን ጥበቃ ይጃለው አሁን እኛ እንደዚህ የምንጠራቸው ሰዎች ተራ ይመስሉናል ተራ ኢማም ሲባል ተራ ለምን 00 መኪና የለውማ